Osoo gara Itoophiyaa hin dhufin meeshaa kana jaan dursitanii bitachuu qabdu. Yooyyaa ashamaa harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo viidiyoon kun dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo addaati. Sababni isaa wantoota yeroo baay'ee Itoophiyaa erga gallee bitachuun baay'ee nutti ulfaatu. Keessaa isaan tokkodha meeshaaleen har'a qabadhee isiniif dhufe. Maarreegaa meeshaaleen asirratti argaa jirtan kuni itoo gara Itoophiyaa hin galle galuudhaaf yeroo jiini 5 jiini 6 hafuu meeshaalee kanneen amma isiniif qabadhee dhufe kan itti karoorfannee haa bitannu. Innis egaa jalqaba irratti kan argitanii haalgadha. Haalganii gatiin isaa qaalii waan ta'eef Itoophiyaa qarshii qabannee yeroo Itoophiyaa dhufnu nurkaa qarshiin sun nurkaadhuma jechuudha. Kanaaf meeshaalee akkana qaalii kana kanneen akka algaa inni lammaffaan immoo qumsaaxiniidha. Meeshaaleen akkanaa kuni gatiin isaa Itoophiyaa keessatti qaaliidha. Si'a tokkotti hin bita yoo jettan Itoophiyaa qarshii harkatti qabattanii dhuftanii meeshaa kanneen kana si'um tokkotti hin bita yoo jettan dhugaa dubbachuudhaaf walitti namaaf hin qabamu. Maarreegaa shamarran keenya baay'een biyya alaa irra hojjettanii tooftaa ittiin meeshaa mana keessatti guuttattan keessaa inni jalqabaa maalidha yoo jettanii osoo Itoophiyaa hin dhufne dursitanii ji'a 6 kanan gala ji'a 5 kanan gala kan jettan meeshaalee akkana qaalii kanaa nama bichisiifadhaati yookiin obbolaa keessan bakka nama itti amantan nama biyyattan bichisiifadhaati gara Itoophiyaa gala. Yeroo meeshaa akka haalgaa qumsaaxinii kanaa dhugaa dubbachuudhaaf an dhugaa isiniin jechaa jira. Bitattanii gara Itoophiyaa galtanii meeshaalee mana keessaa qusaaqusii mana keessaa meeshaalee xixiqqaan baay'ee isin rakkisu dhugaa dubbachuudha. Meeshaaleen Itoophiyaatti qaalii ta'an kanneen akka algaa qumsaaxinii kanneen akkanaadha. Si'a tokkotti amma bituu hin dandeessan. Birri haga barbaadan baattanii yoo dhuftanii meeshaa kana walitti isiniin qabamu. Yeroo Itoophiyaa geessan wacii waa baay'ee jechuudha. Maatii qabdu, maatiin keessan harka isin ilaalaa yookiin daa'ima qabdu, daa'imni keessan harka isin ilaalti, abbaan manaa keessan harka isin ilaalaa. Kanneen kana bira darbitanii meeshaalee akkanaa kana qaalii bitachuu hin dandeessan. Har'aa yeroo hojjettan kana yeroo biyya Arabaa jirtan murteessatiitii meeshaalee akkana qaalii kana mana keessan keessatti bitadha. Egaa inni itti aanu immoo sadaffaanii firiijidha. Firiijidha. Anamma dirqama bitadhaa isiniin jechaan jiru. Dirqama miti. Garuu yoo waaqayyo isin gargaare ila kanneen keessanii baay'een keessan ijoolleen maallaqa harkatti qabanneetu Itoophiyaa gallee waanuma hunduma qusaaqusii mana keessaa xiqqaarraa gara guddaarraa gara xiqqaa hunduma si'a tokkotti guuttannaa maallaqa harkatti qabannee gallee jettanii yaaddu. Garuu immoo inni akkasii yaanni akkasii suni dhugaa dubbachuudhaaf namaan guutu jechuudha. Iqaa akkana qaalii si'a tokkotti bittanii manatti galchuun baay'ee ulfaata. Wal jala fakkeenyaaf mindaa kee ji'a tokkoo keessaa qumsaaxinii bitta fakkeenyaaf. Mindaa keessattaanu keessaa firiijii bitatta. Mindaa keessattaanu keessaa wanti bita akkasitti yoo karoorfattee osoo dhugaa rabbii waggaa tokko hin guunne keessatti meeshaa mana keetii meeshaa hunda bitachuu dandeessa. Kanaaf egaa firiijis Itoophiyaa dhufee bita yoo jettee firiijiin gatiin isaa qaaliidha. Viidiyoo kana keessatti beeka wanti isin beekuu qabdanii meeshaalee yeroo Itoophiyaa dhuftan dijiingir isinitti jedhu qaala'ee jechuudha. Egaa wacii wanti Itoophiyaa yeroo geessan wacii waa hedduutti baaftu isiniin jedheera. Kanaaf firiijiin illee gatiin isaa qaaliidha bitaa jalaa baafadhaa. Maashinni uffataa illee gatiin isaa qaaliidha bitaa jalaa baafadhaa. TV'n gatiin isaa qaaliidha. Fakkeenyaaf jechuudha TV Samsungii gosoota garagaraatu jira gaa. Egaa akkuma inchii isaatti sadarkaa isaatti gatiin isaallee waan wal darbuu fi wantoota akka firiijii, wantoota akka maashina uffataa, wantoota akka firiijii, algaa, qumsaaxinii, wantoota akkanaa kana itti karoorfadhaati nama amantan nama beektan irraa meeshaa qulqullina qabu meeshaa gaarii mana keessan faana deemuu danda'u kan bittanis bitadha kan hojjettanis hojjechiifadha.
dhugaan isiniin jedha viidiyoo kana sirriitti yoo dhaggeeffattan faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha. Keessattuyyuu wanti akka biyya alaa ta'anii haa xiqqattu haa guddattu meeshaa lama tokko bitatanii faayidaa qabu hin jiru. Ani waan ofii kootii keessa darbee waan ofii kootii beekudha jechuudha. Ani erganni biyya dhufee meeshaa xixiqqoodha, meeshaa mana keessaa meeshaa xixiqqoodha kanan bite. Kanaafan isiniin jechaa jira. Egaa inni kun eeledha. Eeleni eessumattuu jechuudha. Baazawee baadiyyaa hin jiraannu magaaluma jiraanna waan ta'eef shamarranii biyya alaatii gallu kun baadiyyaa namni jiraatu hin jira jedhee hin yaadu. Magaaluma jiraanna. Haa ta'u malee magaala keessatti immoo eeleen biddeenaa, eeleen elektiriikii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan biraa miti ijoollee keenya eelenumti elektiriikiin kun har'aa qarshii 8,000 9,000 akka sadarkaa meeshaan akka sadarkaa isaatti. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa akka sadarkaa isaatti tokkoffaan isaa 9,000 baqa tartiiban deema. Olum deemaa jechuudha. Kanaafuyyuu wayii gadaanaa eeleen biddeenaa kunillee wadda cimte.